قد بيسرها كفلس أجي سميتي أستاذ ياسر يو إسام فلسي كاوديدن ولت نوكابي أنا سكيس فيدي أستاذ أو ساندد دبني لا جرى إسا أستاذ سني فلفتا أتشو أنني نندا برفت دبتو أو مالن يا قد شتما لا مالن قد yeroon kana dhaggeeffadhee sigarri dubbatanii cinqamanii gaafatanii dhaban kana ilaalu an kijiba seetti kijibaan jiru kuno grupicha sinii banee sin agarsiisuu ni danda'a sagalee ishee kiraadii sagalee achi keessatti dubbatan achumaan dabarfadhee biizaan sadaffaa maal godhan beektu wallaahi wabillaahi biizaan naan dhufne paaspoortii obboleessa kootii fuudhanii warri kuno poostaan sun narka jira ragaadha nurkaa fuudhanii nu waamanii achitti jechuudha yeroo lama nu jalaa gubate miti sadaffaa irratti xiiqii wayii nutti hojjetan paaspoortii nurraa fuudhanii birrii nu kafalchiisanii deemaa jedhanii torbee turanii torbee moo guyyaa 10 turanii nu dawwalanii kottaa paaspoortii keessan fudhaa yeroo nu dhannu beezaa rukutamee dhufeera irratti jechuudha afuun danda'u beezaa rukutameera wallaahi alaaziim rakkoo koos namatti himadhu jedhee akkatti deema dubbii miidiyaarra deemaa ture argitaniittu yaa rabbii koo ati na gargaari jedheen kanan birrii hin qabne jechuudha ka'ee lilliqeeffadhee biyya keessa borganaa kan biraa yuunatti ba'uuf deemaati lilliqeeffadhee jechuudha fayyaa kooti du'aan jira deemee achitti maallaqni harkaa hanqannaan sheetamaan rabbi umurii isaanii adeeressu nama galataati naman sila sagalee koo qabadhee yuurratti iyyuu miti ilmoo kootii obboleessa kootii jedhanii dhufanii gastiirra ta'anii maallaqa birrii 700 wayii liqeeffatame achitti jechuudha sanayyuu kaffalee wallaahi waa bucuu gochuun doolaara 3,000 isa nama turkii deeme beeka yookiin nama yaalame yookiin fira keessa yaalchisetu beeka doolaaraan hin dhabne jechuudha algaan achii gadi baatan balaa hospitaala keessa ciiftan balaa waan an godhu dhabeen qorichan guurradhee dhufe tuusin agarsiise ajab jattu qoricha guurradhee kan silaa waan biraatiin cararii addaan kutee waan meeqa addaan kutee qoricha guurradhee kana liqimsu fudhadhee dhufe dhageessanii fudhadhee dhufee ji'a 3 achi taa'uu dadhabeen jechuudha sababii maallaqaatii waa biraatii miti baraara sababii maallaqaatii ji'a 3 achi taa'uu dadhabeen dhiisee dhufe yeroon dhufee jedhu qoricha fudhadheen dhufe torban 2 wuxxeetii kennu ergii jedhani guyyaa tokko dhaqee mana hakimiin nan dilaama humna qabu akka itti jiru rabbitu beeka guyyaa tokko dhaqee torban 2 miti ji'a 2 ga'an jira miti dhaqee guyyaa tokko wallaahi wabillaahi hin laalamne sinii galee haa ta'u waan rabbi jedhetu taa'e dhuman taa'ara qaxaroo koon eeggataan jaanuwaarii jedhufu gaafa soddomaa deemuudhaaf qaxaroo koon eeggataara amma ijoollee irraa liqeeffadhe kanaaf namichi kun maal jedhe jaanuwaarii keessan kaffalaa jedhe ni kijibaa jedhe ishee tamaaman sinitti meeraan sinitti namichi kijibduudha ni kijibaan jedhe ustaaz Muhammadii Abu Muhammadiinis Kanaadaa jiru argadheera alhamdulillah jaanuwaarii keessa doolaara 4,500 kenna feebruwaarii dabarsee immoo maarchi keessa doolaara 5,000 kenna maaloon kenna jedhee jedhan isheen man callu ba'ee ta'a guruppii immoo anatu gaafa sana maalan godhe ijoolleen irraa liqeeffadhe kana kottaan jedheen wal baruu qabdu haqqii keessa argachuu qabdu dhe obboleettii koo tokko Ameerikaa keessa jirti isiillee humnaan tuusin diddu lakkoofsarraa funaanee hunda jararraa guruppii dhe ustaazota illee guruppiitti galchee maaliif yoon jiraadhe yoon du'e bor keessa arganii narraa kafalan adda akkanatti yoo taa'ame yoon kee du'e ishee tamaan mana banatanii mucaan kun du'e irraa kafalaa inni irraa kafalchiisan yookiin hafiin irraa chise wallaahi sababiinuma kanaafan ishee tamaan isintu hidhi naan jedheema moo anatu hidhe na tarka kiyyaan hidhe beekaan hidhe yoon du'e giddii keessan kafaltu guruppii hidheen jechuudha ijoollee amma tokko haati jalaa duukaanaan gurbaan tokko rabbi saafa ta'u wallahi Kanaadaa deeme asii biyya kana kayroodha na beeka kayrootti na beeka ijoollee argeeti mubaarak sirraan kafalee narraa kafale birrii 170 narraa kafale sini galee eeggatee fudhachuudha amma tokko abbaa jalaa du'aa jira dhukkufata abbaatti galaarti tokko immoo inaa jomte maallaqa jaraa kana amma jaanuwaariin kun hadha 5 miti hin beellame ta'ee hin beeku guruppiin baxameera dhannaan naqu guruppii irratti waa haasa'ama sini galee namichi naan kennu bakka farra kennu qabu zaalimni rabbiin hin sodaanne sinuma birriin irraa nyaate waan rabbi irratti fideef hin beeku kana مبارك سلام لنا جيجران الصلاة سينوفي ميتا كتما دباديتين انبهاتي وان كان إن شاء الله رب مصر راكا فلا نمني وان تكو حقنا ما تكو بيتا سو قرشي حقنا تنديسي تيو سو مليين تربالي سبر جراتي يو
إن كفل جتي أتني جتي ربي سرا كفل أكيد ربي صلى الله عليه وسلم جاء سرا كفل من مالك نكون حاته مو أما أبليين كي كأما شيكوتا كأستاذني كأتكم تكون ومن يكون حاجة دندهتي جل ديمينا ما كان كلتي هم بيكو نمني كون اللي يوجا فتمو نمر عن جافتمو يوجا وحق كيكون نرجرا جديت حق سنة راكم مليون إن كم ديدا مال كم تربة كم ديدا مشان الرا حق نكين الرجل اسمي أستاذ يرون بطن وترى دي فمنا ولاتي أستاذ شيء تمام كي يقالي نكفلا جسا نكفلا لا لا أستاذ نكفلا جنانا نيجي أستاذ كافة نسكو يو يا دتني نكفلا جنانا نيجي بكي تقول اسم ستكرنا والله ما لك أوفي كنني ومتى كنسيمني سراج ومنا إكملنا أداني تتني جنان لك أستاذة برين كبا نكفلا جريرا نالك إفداتي هكفلا مجنبتي نمشين كفلا سنين جري وما نمشان الرا اللساتي أستاذ يفهمنا قولاسين أبو محمد سادابنو نادوت ركون قبو نادوت هيرا خلاص كنا بودك يجولي كوشينا شنتبيتي كيستيسي شنتبيتي عربامي كتنا لكيستي خنا فلان قبو كلا تشولا كلا دلك يفدي خبلو كانوا خلاص كنت برانجو بس نتكلم كان رتب تقاومون قبل مبارك ijoolleen amma azalatti koomentii barreessanii yoggaati boottu yoggaati qalbiin kee amma si cabu kan hunda qalbiin cabee waan dandeenyu bira dhaabannaa hin kafallaama jiraa jiran sirraa hin kafalan haa ta'u namni kunillee akka nuti hubannutti amma rabaatti sheekotallee xiqqoo komii guddaa keessa galchitaa gashee riyaad irraa qabee nama hedduu akka ibsaa nama hundaayyuu komii qabda komii kana jarri kun jala deemanii haga dandahan nama kana mubaasharatan amma si mubaarak si waliin waan haasa'uuf ustaaz amma ustaaz yaasir waan waliin haasa'uuf wal dhageenya narraa fudhataa natti deebisuu danda'a amma nama kana maallaqa situ itti kennee si beeka malee jarri kun eega maallaqni narra jirallee jedhee namichi haa amanu namichaa waliin argine haga amma atta abu muhammad namni hedduu keessanii jiru jechuu ka maallaqa kanaaf akka namicha kanarraa fuudhu goone maal jedhan kallattiin hin arganne amma dhiyoo kana argate isa durataa communitytti dhaqee nama kana is waliin dalagaa nama akkanatti maallaqni mubaarak biratti jira nama kana naasuqaa jedhee nama kana durataan community ofii haasoysiisee narraa qaba mubaarak maallaqa narraa qaba hagana kafaleetiniin 17,500 kafalee 17,750 narratti hafe jedhee amanee jira hin galchaa garuuyyuu uqubii fudhataa jira uqubii kanaan yoo naa gaheetiniin jedhe hin kafala jedhee jiran nuti amma jedhani mamale beeyta mubasharatan anis dhaqeetiin insan haasusin abu muhammad illee attaka hedduu kenna jiru rabbi jazaa deebuu fi baay'ee ifaajanii waan kana mubasharaa qaalicha kana mushaafatan hin arganne qaama waliin hin teenne durataa community dubbisan durataan community waan kana nu amane natu irraa fuudhee warii kana sitti kenna garuuyyuu warii kana kennuuf dabareen ka isaati miti dabaree akka nama kadhannee dabarsinee fi isinii kenninaa 4,500 isinii kenninaa ji'a kana xumura irratti nuun jedhan jira amma guyyaa dheengaddaa guyyaa sanbataa dheengaddaa jechuudha yogga dhaqanii jiran guyyaa sabtii qidaamee kayaniin kan yogga dhaqan namni taaziyaawiit irra jira uqubiin guyyaa har'aa walitti hin qabamne jedhanii nuun jedhe abu muhammad achirratti sagalee atillee dhageeffatte kan nu deebisan kanaaf obboleessa kiyya an amma wanni guddaa natti ulfaate beeyta warillee miti ijoolleen haqa hin qaban dhugaadha haqa isaanii gaafatan kaleenuu liqeessanii maqaa siif liqeessanii maqaa kennan liqeeffamee wariin sun ima kafala garuu iyyuu jechi gurdaan jechi ulfaataan waan rabbiin fuulduratti illee namatti ulfaatu jecha ulfaatu kana an islaamummaa keessaa bahaa ani argitee akkasin kumatiin amma shariyaat mubaasharaa nama kan waliin saatiin aalee jiru ani waan dubbadhu dhiisaa lakki inni keessa galuun qabu kan beeytu amma sirraa qabu namni jiru kun nama 700 jira yoo doora argiteetiin 2,200 3,300 nu qabatte nama inka waan kafara mooriin kun garuu obboleeskiyya atti waan ila akiraa nama saalfachiisu waan rabbii keetillee wasi dhabsiisu ati jiraan kennes nu jiraattee du'aa kennallee keetillee gaafa rabbii walgahi nagaa rabbii keetiin akka taatu barbaada maaliif wanni ati ijoollee kana bira jammu mucattii asirratti teettee booltu tanaaf wanni qalbiin si cabuuf maaliif sababaa rabbiin bira waa argatuuf malee way isin mindaa way si kafalti rakkoo san keessa sababaa taatee yoo baafteetiin hin jetti ka irraa mindaa argattu rabbii kenna namni namaaf rabbiif jecha nama gargaaree jedhamoo rabbi isa gargaara obboleeyyan kenna zara kataa ni gargaara bira dhaabanna abshiroo sosin jedha yoo ati immoo jecha ulfaataa jecha xiqqishoo akiraa keessimii jedhiini jechuu barbaadeeti
ثاني مو إن شاء الله مالكني أكا كفلا متى دري يو ساعة كان اللي تاتي يوم مو أرجتي ساعة اللي ربيتنا ما أتمت سبا لي كلمة نعم لكلهم بربانو نسي لكلهم بربانو نمر لكيفتو نمني هندوف قبي لبوك يراجل قبي ديني كان سرا كفلو في يو أبان سن أسفين كفل من كفل رقاد أكما تجتي وسوق ياسن نوانتا بربادا أستاذ نوانتا بربادا جرو نموني ما لك نكو برجرو أدرا شيء تمام كيا